seenaa duudhaa uummata Oromoo bu'uureffachuutiin kan hundoofte seeraan magaalaan Shaggar bara 2015 kunis mana maree mataa ishee hundeeffachuutiin gaheen manneen maree inni guddaan hojii to'annoo fi hordoffiiti sektiraaleeti. Manni maree har'a irra ta'e hojii to'annoo fi hordoffii bifa kamiin gaggeessaa jira. Uummannoo maal jedha? Qophii keenya caffeen kan simbiraan geenyu ta'a. Yoo waliin tura. Magaalaan Shaggar magaalaa yaadama ida'amuun hundoofte murtoo seena qabeessa mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa murtii inni fudhate keessaatii murtii jajjaboo hawaasa naannoo kanaa cabaa gama hawaasummaatiin, gama dinagdeetiin, gama siyaasaatiin jiru aadaan isaa kan bade dhimmoota kanneen deebisuudhaaf jecha magaalaa bifa ammayyaa ta'een addunyaa irratti gara fuulduraatti magaalaa beekamtu saba keenya waamsisuu dandeessu magaalaa haaraa magaalaa ammayyeessuudhaaf ijaaramte ta'uu ishee hundi keenya ni hubanna. Magaalaan kun yeroo ijaaramtu magaalaa yaadama ida'amuutiin ijaaramtedha. Magaalota naannawa kana turanii hawaasaa fi tajaajila mootummaan kennuu qabu kennaa turan baay'ee harcaatii guddaa kan qabu rakkoo hawaasni keessa jiru sana keessaati bakka faffacanii jiran kanatti baasuu warra hin dandeenye qabeenyaa qaban naannoo sanatti rakkoonumti isaan keessa jiru sunuyyuu karaa ittiin hiikkachuu kan hin dandeenyee fi hiikuu kan hin dandeessine ta'uusaa waan hubatameef yoo magaalonni kun ida'amuun kun qabeenya isaaniitiin waan qabaniin humna qabaniin qabeenya dilbiitu jira naannoo kana waan ta'eef naannoo kanatti kana walitti dhufanii yoo qaama kana gurmeessine idaanee magaala guddittii takka yoo ijaarre naannoo kana caba naannoo kana jiru kana fooyyessuun hin danda'ama yaadama jedhu yaadama ida'amuuf irraatii kaateef kan ijaaramte magaalaa ammayyooftuudha ijaaruudhaaf kan barbaadamu kana keessatti gaheen manneen maree taphachuu qaban baay'ee olaanaa kallattii mootummaan qabatee jiru galma mootummaan magaala kanaaf qabatee jiru akkaataa qabamee jiru sanaan bara baraan karoorri waggaa dheeraa keessatti karoorfamu caccabee waggaadhaan yeroo karoorfamu raawwiin isaa karoora mirkaneessuurraa kaafne bajeta karoora kanatti raawwatamu mirkaneessuurraa kaafne inni hojiirra oolmaan isaa maal akka ta'uu qabu hordofamuu qabu. Check and balance naannoo kanatti dhufuu qaba waan ta'eef. Magaalaa Shaggaritti seerotaa fi labsiiwwan caffeen ba'anii fayyadamuu akka ta'anidha. Kutaa magaalaa mana abbichuutti jiraattonni aanaa akaakoo kan himan. Labsiin caffee Oromiyaa baase sirriitti fayyade malee uummata keenyas tajaajilee dhugaa isaatis argamee namni asumatti araaramee tokko ta'ee misooma jirullee wajjin itti fufsiisuu akkasitti dhimma nageenyaatillee akkasitti erga garaan isaa fayyaa ta'ee tokko ta'anii akkasumatti itti fufanii wanta baay'ee galmaan ga'anii caffeen sirriitti nu gammachiise. Manni murtii wadaa kan hojjetu waan haqarratti kan hundaa'edha. Kanaaf rakkoo isaa abbaan rakkina qabu qaama biraatitti deemee himachuu dhiisee gara kanatti dhufaa jira. Bu'aa asirraa waan argateef kanaaf haqaani kan hojjetamaa jiru manni murtii aadaa erga inni dhufee uummanni baay'ee faayidaa guddaa argate namni immoo tokko jalatti ilaalee ani badiirra irree of deebisaa jirutu jira. Kanaan dura mana murtii idilee irratti gaafa deemnu namni baasiidhaaf saaxilamaa ture rakkoon kiiloomeetira meeqa asii deemet magaalaa aanaa sulultaa keessatti fayyadamaa ture jechuudha qonnaan bulaan naannoo kana jiru yookiin jiraatan as jiru ammatti garuu manni murtii aadaa kun gaafa asitti hundeeffamu haqa dhabeelleen duudhaasaa safuusaa karaa eeggateen dhugaasaa argachaa kan inni jiru nulleen as keessatti deeggarsa bal'aa qaama kanaaf gochaa kan jirruu fi bu'aan waggaa meeqa namni dhugaa dhabee dhugaa bakka itti argatu. Caffee Oromiyaa.